Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee viidiyoo sheeka keenya hayyuu keenya Sheek Abdusalaam kana dhaggeeffannee viidiyoo daqiiqaa tokkooti. Kanarratti waa jechuu barbaada. Mee dhaggeeffannee walitti adeemu. Warri biyya alaa teettanii akka ijoolleen biyyatti hin argamne ijoollee qallaba naachaa godhaa jettan Rabbiin sodaadha. Bootaa giriinii dhaytanii akka nama birrii laamedaan hareetitti makiinaa bira dhaabattanii akka nama birrii laamedaan hareetitti laamedamaan asaran itti fakkaata warra biyya keessa jiru. Laamedaan beeytanii kakkamadiin hafarsan kan akkuma nama laamedaan asaree tuulee gubbaa koree taa'u itti fakkeessan ijoollee biyya jirtutti ijoollee rakkoon mataa raafte akka waan makiinaan ta'isaa taatee makiinaa bira dhaabatee footoo kaasee itti gadhiise hiriyyatti ijaan lafa argaa kun haga makiinaa san bitutti afaan naachaa keessa bu'a osoo deemu naataa ijetteeni dadhabdee haati asiin biyya Yamanii kana keessatti asiin Liibiyaa keessatti nama mana haadha mana isaatii kura bituu hin dandeenye 700 gaafatan Liibiyaadha. Mucaa kana gurguratamu haadha ofii dhawatee of fudhamu mucaan isaa achi addabamaa jira. Lafatamtu isa fuudha guyyaa ardhaa kadhaa barata gadi bahee kuno kadhaa deema haadhaa fi abbaan hal ilmi akkanaa hin offola. لقمتي بفكرة توفلت يا أخي ربي صداد خالق السماوات والأرض Egaa akkuma isaan jedhan viidiyoon isaanii dhaamsa qaba, ergaa qaba, gorsa qaba, waan illee akka dirqamaatti ofirratti fudhatan of keessaa qaba. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo waan kana irratti anaa waan kana irraa dubbachuu barbaade isaan waan kana dubbatanii jennaan ranuu akka waan kana yaadadhuuf waan kana dubbadhu na taasise. Akkuma isaanuu jedhan namni tokko gaafa ala bahee jedhee of mul'isuuf isa ta'u itti toleef isa ta'u waan arge fakkeessuudhaan keessumattuu yeroo ammaa kana na argaadhaaf of mul'isuudhaaf ittiin beekamtii argachuu jecha bakkoota gaggaarii filatee akka waan jireenya gaarii jiraataa jiru. Jireenya daqiiqaa tokko bakka bareedduu dhaabbatee daqiiqaa tokko booda eega kaameeraa jalaa dabee akka itti jiru akka itti jiraatu warra biyya isaa jiruu fi warra isa beekuu fi rabbitu isa beeka jechuudha. Garuu miskiinnii fi rakkataan ijoolleen barachuu danda'an baratanii sammuu isaanii ofillee jijjiiranii biyyallee jijjiiruu danda'an biyya keessaa warroota akkasii kana ilaalanii jeeqamanii bakka hin taanetti akka hin taane ta'aa jiran jechuudha. Yaa obboleessu yaa obboleetti waan tokko beeka. Gaafa namni tokko akka barbaade uffatee uffannaa irraayyuu guyyaa irraa guyyaatti uffannaa jijjiiree bakka gaggaarii filatee bakka iddoo gaarii dhaabbatee of gadhiisu viidiyoo fi suuraalee garaagaraa gadhiisu shakki nama san namni sun qulqulluu miti. Namni qulqulluun osoma duniyaan ganamarraan carraa taatee duniyaan carraadha itti banamte ta'ee osoo sabni isaa rakkatu osoo biyyi isaa rakkatu osoo maatiin isaa rakkatu osoo namni inni fuula miidiyaa kanarratti argaa oolu kumaatamaan rakkataan miskiinni ka bira darbuun garaas nyaatu kun olii gadi oofamee abbaa dhabee lafatti raammee lafatti dhukkubsatee gariin gatamee gariin hidhamee qabamee harka diinaatti galee maallaqaan malee hin bahu jedhamu akka barbaadetti bashannanee akka barbaade guyyaa irraa huccuu jijjiiratee akka barbaade iddoo barbaade hin dhaabbatu. Waan biraa yoo waan sabummaan hangalchu na yaachisu waan biyyaa na yaachisu yoo ka jedhu ta'e waa'een fuulduree isaa seenaan isaan isa yaachifsu osoo nama namooma qabu ta'e waa'een biyya isaa isa yaachisu waa'een amantaa isaa waa'een bor duniyaan argadhe maallaqan argadhe kanarraa hin gaafatamaa isa yaachisu namni sun namummaa dhumti isaa sun sirrii miti yookaan nama namoomaaf jecha nama bira dhaabbatuu miti. So osoma carraa ta'eela wannan kana jedhuuf namni har'a tottolfatee iddoo gaggaarii dhaabatu kun rakkoo qaba jedhee dhibbarraan dhibbatti yoo lafa kaa'e akkamitti beektaa namni gariin carraan tolee fi iddoo bareedduu fi ala bareedduu keessa jiraachuutu malaa naan jettaniif. Namni muraasni jiraachuun ni mala. Garuu yoo jiraatillee osoo rakkataan asii rakkatee boo'u osoo namni waan keessa jiraatu dhabuu osoo namni waan tokko waan uffatu dhabuu 10 guyyaa irraa jijjiiree uffatee osoo namni iddoo mataa jala qabatee bulu dhabuu inni bakka arge guyyaa irraa deemee dhaabbatee akka barbaadeen bashannanu. Sigalee nama namooma qabu osoo ta'e nama buriif yaadu osoo ta'e nama seenaa gaarii hojjechuu barbaadu osoo ta'e nama namoomaaf nama bira dhaabbatu osoo ta'e nama rabbiin sodaatu osoo ta'e nama amantaatti amane jaallatu osoo ta'e jechuudha. Sigalee kanaaf gaafa namni tokko babbareedee gaafa namni tokko iddoo gaggaarii dhaabbatee of gadhi dhiise shamara ta'u dhiira ta'u keessumaayyuu wanti akkasii baay'inaan dhiira irratti argama. Hin amanina nama sana jalan fiigina nama sanaaf hedduu bakka hin laatina nama sana hin faarsina nama sana hin jajjabeessina rakkoo qaba. Yeroo inni guyyaa irraa guyyaatti iddoo gaggaarii dhaabbatee akka barbaadetti uffate akka barbaade bashannanuun kan keellee gaariidha. Kasii gadii rakkataa meeqatu jira. Mee akkuma ofii gammaddee jirtu kanatti ofii akkuma iddee bareeda dhaabbachee jirtu kanatti akkuma ofii waan gaggaarii uffataa jirtu kanatti namoota rakkatan waan gaggaariitti uffisiiti waan gaggaarii gammachiisiti waan gaggaarii kenniifi
akkuma ofii gammadde jarri illee gammadanu gaafa jarri gammadan kana daran gammadda gaafa jarri argatan ati illee kana caala argachuu dandeessa jedhaati waan akkasiitti hima yeroo baay'ee keessumattuu shamarran yeroo ammaa dhiira uffannaa guyyaarraa jijjiiratee uffatu dhiira bakka gaggaarii dhaabbatee suuraa isa ta'u viidiyoo isa ta'u olii gadi oofu dhiira akkasii kana aftaamiidha yookaan ilma aftaamiiti yookaan inni mucaan kun nama beekumsa qabu jettaniiti jala yaa'u jirtan jechuudha. Namoota baay'ee beekna namoota akkasitti shawwadamaa jiran. Shamarran baay'eetu dhiira akkasitti qabu'ee nyaatamaa jira. Shamarran baay'eetu dhiira yeroo isin maallaqa yookaan maatii gargaaru jecha yookaan saba gargaaru jecha yookaan ittiin jijjiiramaa jecha yookaan mootu akiraa kootiifan lafa kaawwadha duniyaan gabaabduu jecha lafa kaawwattee walirra kaayyattee bakka gaariirra buufattee huccuu qayyarachuu dhabdee yookaan bakka gaarii filattee teessee dubbachuu dhabdee bakkuma argite dhaabbattee hojii isiirra keessa teessee dubbattu. Wama argite waanuma qabdu uffattee wama kalee miicattee uffattee abbaatee dubbattu tuffatanii akka waan inni waan gaarii jibbe akka waan inni gaarii uffachuu wallaalee wayii godhanii isiin kun hin taatu isiin kun na biraan bareedu jedhanii warroota gaggaarii uffatee bakka gaggaarii uffatu dhaabbatu duuka deemanii shawwadamaa jiran jechuudha. Warroota akkasii baay'ee isaanii beenna maallaqa shamarranii nyaachuudhaan nama gowwoomsanii dallaalinatii waan adda addaa keessa seenuudhaan waan jaran galchine keessa waan amantaan nama dhorku keessa waan akkuma namummaatti dalaguu hin qabne dalaganii waan akka amantiitti illee neeyyamne hojjetanii bakka malee dhaabbatanii warroonni akkasii kun waa fidaa jiran jechuudha. Hin gowwoomina malkii nama laalina uffannaa namaa laalina hojii namaa laala seenaa namaa qoradha. Isinii galee kanaaf walaa barru ofillee haa barru akkaataa jireenyaallee haa barru amala namaatillee haa baran. Isinii galee kanaaf sheekni keenya kun ergaa hedduu nuu kaasan dhugaadha. Gaafa haala baanu nuti maatii keenya gammachiisuu jecha yookaan haala bareedaa keessa jirra jennee yookaan mootu nummaa nuti tollaan akka waan gaarii wayii keessa jirru goonee yeroo nuti fira keenyatti hiriyoottan keenyatti biyya keenya keessatti namoota biyyoota garaagaraa jiranitti erginee yookaan jarrillee nu argamtu jira jechuudha. Kana jechuun dhaqii bakka hin taane dhaabbadhu waan hin taane uffadhu akka hin taane ta'iiti itti ergii maatii kee rifachiisi jechuufi miti. Haga ta'e tokko jireenya bareedduu jiraachuun iddoo gaarii jiraachuun haga namaa laafeef waan namaa laafeen tottolfatanii jiraachuun gaariidhuma. Garuu akka amma yeroo ammaa ta'aa jiran ta'amaa jiru kun akka ani kuteen jira sadarkaa wayirran ga'een jira cimeen jira naa ta'ee jira jechanii of sobanii nama sobuuti. Garuu yeroo muraasa booda gaafa kaameeraa dura dabame akka itti jiran akka biraati jechuudha. Namni baay'een akka inni itti yeroo fuula miidiyaarra jiruu fi fuula kaameeraa dura jiru jiraatuu fi akka inni dudduuba isaa jiraatu garaagarummaa baay'ee qaba jechuudha. Kanas beekuu qabdan namni kun akkam yeruma asii mul'atu kan yeruma suura onlaayinii irra jiru kan yeruma laayivii irra jiru kan yeruma viidiyoo waraabuu kan yeruma suuraa qabu kana qofa bareedee jiramu yeroo kaan illee akkasitti gammachuudhaan akkasitti waan bareedaa uffatee bakka bareedaa jiraataa jira beeka. Maal hin jiru kan waa namaatiin waa namaa uffatee dhufee as bahee of mul'isee sanboota ofirraa baasee deebisu hin jiru. Hedduutu jira bakka garaagaraa dhaqee fuudhee ofitti diree maal namni bar sadarkaa bar mana uffataa dhaqee uffata bituu jecha ofitti kaayee suuraa kaayee deebisee yookaan viidiyoo waraabee deebisee uffata lafa kaayee dhiisee deemuu jira bar. Hin gowwoomina namni yeroo ammaa karaa ittiin beekamuu fi karaa ittiin guddisu karaa ittiin nama ofitti fuudhu barbaadaa jira malee namni waan dhugaatii fi bakka gaarii bakka qabatamaarra deemee akka sirriirra deemu muraasa. Kanaaf of eeggannoo godhuu qabdan keessumaayyuu warri biyya keessa jirtan akka biyya ta'anii ala laalanuu miti. Wanni tola dhuftu hin jirtu. Wanni marti laffa'amee cinqameeti kan dhuftu. Yoo ka ammootu ituun laffa'iin dhufti jettan yaaddan ta'e yookaan fidaa jira jettanii ka yaaddan ta'e eeyyee ka fidaa jiru hin jira. Akkamitti fidaa jira? Nama saamuudhaan, haqa namaa nyaachuudhaan, nama sobuudhaan, waan hin taane dalaguudhaan, waan badii waan amantiin sarara dhorku hojjechuudhaan ka fidaa jiru hin jira. Sana biyya keenya keessattuu warri rabbiin hin sodaanne warri nama jedhanii namuma jaraa beekanii akka nama tokkootti hin sochoone biyyattuu nama jiraatan goma margan laaqanii waan badiillee dalaganii namallee kijibanii namallee gowwoomsanii ni jiraatan sun bakka marayyuu ni jira. Eeyyee warra akkasii biyya kamittuu akka barbaadetti jiraachuu danda'a yeroodhaaf. Seegalee kanaaf hin gowwoomina wanni akka laaftuutti dhufaa jirtu hin jirtu. Namni marti warri dafqa isaatiin bulu inumaayyuu warri dafqa isaatiin bulu yeroo ammaa kanatti harruma asiin fuudhee asiin baasaa jira. Harka irraa gara afaan isa jedhan ta'ee jira dubbiin. Biyya namaatti hin hojjetta hin argatta asiin galchita asiin ba'aa jira. Biyyuma jaraa keessatti asiin fuudhanii asiin deebisuu jarru markaa fuudhanii jaratti deebisuu ta'aa jirti jechuudha. Amminni jijjiiramee of jijjiiree nama jijjiiru yookaan biyya jijjiiru tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf bakka kamittuu biyya kamittuu namuma sirriitti yaadee namuma socho'utu jiraataa jira tolfataa jira malee warri rafuu fi warri waan argee walitti eenyu ta'u ammas rakkinuma keessa jira jechuudha. Kanaaf rabbi carraa keenyaa tolchu
eessattuu rabbumaan namaa tolcha. Eegas immoo sababa socho'uun biyya kam keessa jiraatan iyyuu sababa barbaadanii socho'uun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kana caala isinitti dheeressu viidiyoo biraatii walitti deebina turtii gaarii. Nama dubbiin galuuf rabbiin waa taasisu jaraa miidhiin waa hunda taasisu rakkoo muumintoota kan jayaachisu nama diinee kanaaf fidaa of taasisu rabbiin waa taasisu jannatatti yaale ala kitaabillahi sunnatu rasuuli.